Macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hanga lakkoofsa 10tti isa jiru qabadha. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee isa jiru nan dubbisa. Na duukaa adaraa keessan. Museen garbichi Waaqayyo erga du'ee booddee Waaqayyo kunoo Iyyaasuu ilma Nuun gargaartuu Museettiin dubbate jedha. Inni Museen garbichi koo du'eera. Egaa amma atii fi sabni kun hundinuu ka'aatii laga Yordaanos kana ce'aatii gara biyya isaanii saba Israa'eliif kennu sana dhaqaa. Ani akkuma Musee abdachiisetti lafa faanni miila keessanii irra ejjetu hundumaa isiniif nan kenna. Daariin keessan lafa onaa ka'ee Libaanooniin ba'ee hamma laga guddicha laga Efraaxiisitti gara lixa biiftuutiin immoo biyya Heetotaa hundumaa qabatee hamma galaana guddichaatti in adeema. Bara jireenya kee hundumaatti namni si dura dhaabachuu danda'u hin jiru. Musee wajjin akkuman ture si wajjin nan ta'a. Ani sin dhiisu sin irraanfadhus. Biyyaan isaaniif kennuuf abboota isaaniif kakadhe akka isaan dhaalan waan gootuuf cimii ija jabaadhu. Cimii ija jabaadhu. Seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Iddoo hundumaatti wanta ati gootu akka wal sii qixxaatutti isarraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaan dhabamin. Halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akkasiif qajeelutti wanta ati gootus akka wal sii qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eegi. Ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjinan jiraati. Ati cimii ija jabaadhu. In sodaatin hin na'inis jedhee sin abboomneeree jedhee jedha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Bara 2017 xumurree bara 2018 ceefu jirra. Baroota kaleessas nu wajjin ta'e ammas nu wajjin ta'a borus nu wajjin ta'a. Erga akkas jedhu irrattan dubbadha. Kana booda isa darbe caalaa Waaqayyo si wajjin ta'a. Meerka keessan ol kaasaa sagalee raajii kana namni amanu ofirratti dubbadha. Waaqayyo na wajjin ta'a jedha. Jedhi irra deebi Waaqayyo na wajjin ta'a jedha. Dabali ammas Waaqayyoon koo na wajjin ta'a jedha. Waaqayyo si wajjin ta'a. Eeyyee ergaa nama dhuunfaati sirriitti na dhaggeeffadhu abbaan ergaa Waaqayyo si wajjin ta'a sagalee raajiiti. Waaqayyo nama akkamii wajjin ta'a. Waaqayyo akkamitti nama wajjin ta'a. Gaafa Waaqayyo nama wajjin ta'e immoo maaltu ta'a kan jedhu dafeen dubbadha. Egaa seenaa Israa'elootaa bal'inaan beekna. Yoo beekuu baattan immoo xiqqoo nan dubbadha. Waaqayyo Israa'eloota biyya Gibsii keessatti waggaa 430 erga jiraatanii booddee Waaqayyo raajii tokko Musee nama jedhamu kaasee Musee gara mootii Gibsiitti ergee karaa sanaan dinqii gurguddaa Waaqayyo wajjin hojjechaa ture Musee raajii kana wajjin. Haa ta'u malee Waaqayyo Israa'eloota haala dinqiidhaan dha'icha gurguddaan biyya warra Gibsii sana rukutee Israa'eloota haala dinqiidhaan akka baasee seera ba'uu boqonnaa tokko kaastanii yoo dubbistan seenaa bal'aa hin argitu. Haa ta'u malee tajaajila Musee keessatti Museen nama amanamaa nama qajeelaa nama sabaaf Waaqayyo gidduu dhaabatee waa'ee sabaaf baay'ee geggeessaa sirriidha. Baay'ee nama garaansaa sabaaf boo'u sabaaf jiraatu nama ofiisaaf jiraatu caalaa saba geggeessu sanaaf nama dhukkubsatudha. Haa ta'u malee biyya lafaa kanarratti baay'ee beekamanis baay'ee guddatanis namni du'an oolu. Iyyaasuu boqonnaa tokko kana keessatti garbichi koo hin du'e Museetu du'e saba Israa'el fuudhee ba'eetu utuu galmaan hin ga'in du'e Museen. Galman geenye karaa irratti utuu deemu yaada Waaqayyoon alabaanan Waaqayyo isan siin jedhe sana seeja keen argite sana hin dhaaltu jedhee egaa awwaala isaallee ergamootatu fuudhee jedha reeffa isaa namni hin argine hin du'e Museen. Haa ta'u malee Iyyaasuun waxaatiin biyya Gibsiitii wajjin ba'ee waa'ee haala geggeessummaa Musee yeroo hundumaa irraa addan fagaatu irraa barata. Kanaaf Waaqayyo utuu namoonni baay'een jiranii Iyyaasuu filate. Kanaaf Iyyaasuudhaan maal jedhee garbichi koo erga du'e saba kana gootatti gatuun barbaadu. Yaa Iyyaasuu amma si wajjinan hojii itti fufaa jedheen harka keessa ol qabadha harka kana irra hin darbu. Haleluuyaa. Barana Waaqayyo si wajjin hojii wayii itti fufa. Mee akkas jedhe ofirratti raaji Waaqayyo jedhame
na wajjin itti fufeedha. Museen hin du'e erga du'ee sabni Israa'el waa'ee Museetti baay'ee gaddanii baay'ee boo'ani. Yeroo waan hin qabneef irra daddarbaa. Egaa Waaqayyo nama wajjin hin ta'a. Nama akkamii wajjin ta'a Waaqayyo? Nama hunda wajjin ta'a Waaqayyo. Waaqayyo nama hunda wajjin miti kan inni ta'u. Waaqayyo nama akkamii wajjin ta'a? Isa jedhu tokkoffaa nama waan waame wajjin yookiin nama filate nama isaaf adda ba'e wajjin ta'a Waaqayyo. Nama sinjinaatti naa garagalaati Waaqayyo jedhaani akkasi waliin ta'u yoo barbaadde isaaf adda ba'i jedhaani. Ameen. Waaqayyo eenyu filate? Iyyaasuu filate. Iyyaasuu waameetti dubbate. Si wajjinan ta'a yaa Iyyaasuu. Iyyaasuun nama yaada qajeelaa qabudha. Nama Musee bira ooludha. Nama qajeelummaatti guddateedha. Iyyaasuun nama amantii qabudha. Iyyaasuu jechuun maqaarumti isaa eegumti isaa fayyummaa jedhaniiti beektonni. Maqaan Iyyaasuun maqaan Yesuus jedhu walitti dhufa. Yesuus jechuun fayyisaadha. Iyyaasuu jechuun immoo fayyummaa. Kanaaf Waaqayyo kan ittiin saba sana galmaan ga'u waxaatii tokko filate Waaqayyo. Kanaaf nama kana wajjin immoo Waaqayyotu anatu si wajjin ta'a jedhe. Nama Waaqayyo wajjin ta'e barri qabeenyaamu rakkinni qabeenyaamu hiyyumni qabeenyaamu biyyi lafaa qabeenyaamu Waaqayyo si wajjin ta'u barbaada lubbuu tokko bara kana keessatti harka keensi qaba si wajjinan ta'a jedha Waaqayyo. Mee ergaa kana fudhadhu Waaqayyo na wajjin ta'a jedha. Ameen. Nama si cinaatti naa garagari yoo jaallatte akkas jedhin Waaqayyo si wajjin ta'a sodaatin jedhaane. Dubbiin geggeessummaa dubbii cimaadha. Baay'ee saba guddaa geggeessa waan ta'eef isaan immoo saba amala hin qabne saba waaqa irratti ka'u saba geggeessa irratti ka'u saba waa'ee mataasaa malee waa'ee lubbuu isaa dhimma iyyuu hin qabne yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf Waaqayyo bara Museen geggeessaa ture Israa'eloota yeroo baay'ee adabaa ture Waaqayyo. Saba amalli isaa bade, saba deemsi isaa bade, saba ilaalchi isaa bade, saba kana geggeessi jedheen geggeessuudhaaf immoo Iyyaasuun dandeettii hin qabu waan ta'eef maalan godhaa an jedhu yaadda'uun oolle Waaqayyo akkana jedheen hin sodaatin ani si wajjinan ta'a. Musee wajjin hin duune ani Musee du'e malee ani jira ani si wajjinan jira jedheen. Harka kee ol kaas hin abboota kee wajjin ture irrayyuu jira. Waa'ee keef jira Yesuus. Meerkadhu waa'ee koof jira Yesuus jedhatu. Waaqayyo si wajjin ta'a. Yoo filatamteetta ta'e Waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo warra waame wajjin jira. Maatiyos 28 lakkoofsa 20 hodhattanii ilaaltan hamma dhuma barichaatti si wajjinan ta'a jedheen. Warra kamiin jedhe yoottan warra mana isaanii jireenya isaanii hojii isaanii araddaa isaanii dhiisanii Yesuus duukaa bu'aniin akkas jedhe Yesuus gooftummaa Waaqaaf lafarratti naa kennameera. Ani gooftaadha. Kanaaf amma dhuma baraatti si wajjin ta'a jedhe. Harka kee ol kaas. Qabeenyoo si wajjin ta'e si gana dhume. Hiriyaayyoo si wajjin ta'e sitti jijjiirama bulee. Harki Waaqayyoo si wajjin taanaan hamma du'aatti si wajjin ta'a. Hamma dhumaatti si wajjin ta'a. Waaqayyo bara kee keessatti si wajjin haa ta'u. Ameen. Mee harka kee ol kaas yaa Waaqayyo jedha. Na duukaa ta'i jedhame. Si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Si eebbisuun barbaada si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Yaa isa nagaddu si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Yaa isa karoora qabdu si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Nama Waaqni wajjin ta'e biyyi lafaa hin danda'u. Mar'ataan hin danda'u. Xibaartuun hin dandeessu. Kiyyoo foon hin danda'u. Cubbuun biyya lafaa hin danda'u. Harki Waaqayyoo barana si wajjin haa ta'u. Akkasiin jedha Waaqayyo. Kophaa kee hin baatu siin jedha Yesuus. Kophaa kee hin adeemtu siin jedha Yesuus. Kophaa kee hin dhaabattu jedha Yesuus. Na ilaallate ergaan kun anjatame jedhe fudhadhu. Si wajjin ta'a Waaqni Abrahaam. Si wajjin ta'a Waaqni Yisihaaq. Si wajjin ta'a inni Musee wajjin ture. Si wajjin ta'a inni Iyyaasuu wajjin ture. Yoo diddan ergaan kun anumaaf ta'ee hafa. Ergaa kana na harkaa fuudhi. Si wajjinan ta'a si jedhe Yesuus. Raabataana magadaa labo. Iyyaasuus yaadda'uu isaa namne. Saba kana akkamittan geggeessa yaa Waaqayyo. Akka dandeettiin qabu hubannootan qabu. Ilaa dhaggeeffadhu. Dadhabaa Waaqayyo wajjin jiru. Jabaa biyyi lafaa ol kaasee caala. Eeyyee wallaalaa Waaqayyo wajjin jiru. Beekaa biyyi lafaa iddoo
jala barakuma lamaaf kudha saddeetitti si wajjin ta'a. Har'a si wajjin ta'a. Mee Waaqayyo na wajjin ta'a jedha. Eenyu si wajjin akka ta'u barbaadda laata? Mee Waaqayyo jedhame. Waaqni Abrahaam si duukaadhaan hafin. Si wajjinan ta'a jedha. Waaqayyo nama akkamii wajjin ta'a? Warra waan argen bukeessine, nama waan arge keessa hin jiraanne, nama wangeelaaf jiraatu, nama waamame, nama adda ba'e wajjin yeroo hundumaa Waaqayyo jira. Nama adda ba'e wajjin Waaqayyo jira. Nama isaa qullaa'e wajjin Waaqayyo jira. Dadhabaa fakkaatee namatti mul'achuu danda'a. Nama humna hin qabne, nama birrii hin qabne, nama fira hin qabne fakkaatee namatti mul'achuu danda'a. Namni Waaqaaf adda ba'e Waaqayyotu wajjin jira. Mee nama si jiraatti garagali. Nama si wajjin ta'u yoo dhabdeedhaani. Abbaa si wajjin ta'u qabdeedhaani. Inni si Yesuus jedhameedhaani. Waadaa gala sii gale gaa Waaqayyo. Warra waame akkas jedhee Maatiyos 28 irratti hamma dhumaa baraatti gaafa hundumaa guyyaa hundumaa yeroo hundumaa si wajjinan ta'a jedha Waaqayyo. Maaloo Waaqayyo dhaloota kana wajjin naa ta'i. Namaati wajjin taate duuti hin danda'u. Biyyi lafaa hin danda'u. Mar'ataan hin dandeessu. Cubbuun hin danda'u. Waaqayyo si wajjin haa ta'u malee. Waaqayyo nama isaaf adda ba'e wajjin ta'a. Adda baanaa kottaa Waaqayyoof. Waaqayyo hunda wajjin jira seenaa. Waaqayyo nama isaaf jiraatu wajjin jira. Nama isaaf jiraatu immoo namni itti bu'ee noof galu. Barri itti bu'ee noof galu. Dhukkubni itti bu'ee noof galu. Si eebbisuu laatu. Si wajjin jiraachuu Waaqayyo barana warri si jibban argan. Abeet Gooftaa Yesuus. Si wajjin ta'uu Waaqayyo warri si ammeessan argan. Si wajjin jiraachuu Waaqayyo warri sirratti moran argan. Si wajjin ta'uu Waaqayyo maatiin irraa dhalattee argan. Hilaa micoo kana wajjin Waaqayyotu jira. Hilaa mucaa kana wajjin Waaqayyo jira. Morree hin dadhabne, ammeessinee hin dadhabne, hariinee hin dadhabne. Hamma jedhanitti Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ameen. Akkas jedhe Waaqayyo Iyyaasuudhaan. Hamma ce'aatii gara isa biyyaan Israa'eliif kennu sana dhaqaa. Deemsarra jiru. Galman geenye. Karaatti du'e Museen. Sabni kun karaatti badaare. Waaqayyo nama qaba. Bara keessaa namatti hojjetu qaba. Namatti galma ga'u qaba. Maqaa Yesuus Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Nama waan wajjin jiru. Gaafa biyya geggeessu biyyi nagaa taati. Nama waan wajjin jiru. Gaafa tajaajilu namatti hiikama nama fayya. Gaafa hojjetu nama Waaqayyo wajjin jiru hojii isaa wal qixxaata. Waaqayyo bara kana booda si wajjinan ta'uu barbaada. Lammaffaa Waaqayyo nama abboommii isaa eegu wajjin ta'a. Eegi jedheen Iyyaasuudhaan Waaqayyo abboommii koo eegi. Isa Museetti kenne eegi. Of eeggadhu eegi jedheen. Eegi torbaan gasaddeeto cimi jajabaadhu seera Musee garbichi koo si abboome. Hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Dhaloota akkamii wajjin jira Waaqayyo yoo jettan dhaloota abboommii isaa eegu wajjin jira. Duuriyyee wajjin hin jiru Waaqayyo. Hejjituun sobduu wajjin hin jiru Waaqayyo. Haca barbaarii wajjin hin jiru Waaqayyo. Dhugduu sakkaaraamii wajjin hin jiru Waaqayyo. Waaqayyo warra seera isaa eega wajjin jira. Garaa kutadha. Ati yeroo hundumaa san si abboome sana heegi jedhen. Maaliif namni yeroo malee du'a yeroo malee karaatti hafa Waaqa bira hin jiru. Nama Waaqni bira jiru garuu ibidda keessa yoo deeme ibiddi san gubuu jedhama caam. Galaana keessa deema galaanni isa fudhatee sokku. Maaliif Waaqayyo wajjin jira. Namni seera Waaqayyo waan hin eegneef abboommii Waaqayyo ittiin waan hin jiraanneef dabarfamee seexanatti dabarfamee biyya lafaatti dabarfamee mataasaatti dabarfamee du'atti dabarfamee gaannamitti galaa jira. Kennamaa jira. Akka Waaqayyo si wajjin ta'u yoo barbaadde qulfii kanan sitti hima. Seera Waaqayyo gooftaa keeti eegi. Nama ilaaltee jireenya kee hin balleessin. Haala ilaaltee biyya lafaa ilaaltee gooftaarraa addan bahin. Inni si wajjin ta'uu barbaada. Kanaaf Waaqayyo abboommii Museetti kenne sana
eegi har'as garaa waaqayyoo eenyu wajjin jira yaadi waaqayyoo eenyu wajjin jira afurri waaqayyoo eenyu wajjin jira yoo jettan warra isaaf jiraata wajjin jira waaqayyo nama sijinaatti na garagala waaqayyo nama isaa jiraatu wajjin jira na ilaane kanaaf waaqayyo nama akkamii wajjin ta'a sasadaffa nama ija jabaatu nama cimu dubbii waaqayyootti nama cimu kadhannaa isaatti nama cimu waaqayyo ajaja kana cimii jedheen nama sijinaatti garagali cimii jedhaani amantii keetti kadhannaatti tajaajilatti isaa jiraachuutti abboomamuutti cimii jedhaani loo sakraa laba meerka kee olkaas inni kaawwan biraatti cimee soorome ol kaasime maqaa Yesuusiin humna dubbii waaqayyoo barachuutti cimuu keerraa kan ka'e waan kaleessa bira darbuu dadhabde sana bira dabarta waan qabachuu dadhabde sana hin qabatta waaqayyo humnas cimsee si dhaabu siif haa laatu ameen cimii jedhe waaqayyo cimii ija jabaadhu kiristaanummaa keessatti cimiinni murteessaadha gooftaan akkasi wajjin ta'u yoo barbaadde jabaadhu jedhe waaqayyo ijas jabaadhu hin sodaatin booddee kee laalin hin birdatin si biran jira jechaan jira waaqayyo nama waaqni wajjin jirume sodaateen galu dirree keessa tajaajila keessa waldaa keessa harka kee ol kaas waaqayyo siin dhaloota baay'ee haa oolfatu waaqayyo akkaati cimtu barbaada qulqullummaadhaan akkaati cimtu barbaada dubbii waaqayyo beekuudhaan akkaati cimtu barbaada hojii isaa akka hojjettuuf akkaati cimtu barbaada cimii jedheen seexanni warra lallaafoo jaallatti malee warra cimoon jaallattu warra amantii isaanitti cimoo hin loluunii dhaqxii garuu hin dandeessu namni baay'een garuu bara ammaa kana waldaa hin dhufa waan amantiitti cimaa fakkaata garuu qorumsi tokko lolli tokko gaafatti ka'e anuma kufee ergitu anuma dadhabee ergitu laafaa isaa jira namni baay'een xiqsii dubbii waaqayyoo jireenya isaa keessaan qabu laafeera kadhannaa isaa laafeera jiruun isaa laafeera hojiin isaa laafeera dadhabeera tajaajila isaa laaffiseera waan baay'een akkatti laafeera qooda cimuu qabu qooda jabaachuu qabu waan baay'ee laaffisee ta'aa jira waaqayyo akkas jedhe yoo cimte yoo jabaatte lafa dhaqxu hundumaatti si wajjin ta'a jedhe nama cimaa wajjin waaqayyotu ta'a harka kee ol kaas guyyaa kanaa kaasee waaqayyo humna si cimsu siif haa laatu cimii jedheen waaqayyo cimii nama waaqayyo waame wajjin nama waaqayyo waame yookiin nama waaqayyo wajjin jiru wajjin maaltu ta'a barreessa ariifachaan jira nama waaqayyo wajjin jiru wajjin maaltu ta'a tokko namni waaqayyo wajjin jiru hin ce'a meesinu jira namni waaqayyo wajjin jiru jedha hin ce'adha laga Yordaanos kana ce'aa jedhe lakkoofsa lamarratti argattu namni waaqayyo wajjin jiru hin ce'aan jedhe nama waaqayyo wajjin hin jirre garuu hin ce'u faallasa ganu ce'uu barbaadde taanaan akka waaqayyo si wajjin ta'u yeroo hundumaa kadhadhu barbaade gaafa sana hin ceeta nama waaqayyo wajjin jirutu ce'a yeroo tokko dubartii tokkotu intala ishee geggeessiti intalli ishee kun xinnoo quufteetti makiinaa kana qabdi namni gaafa soorome gaa hin ulfaata waan ta'eefi ati gaafa intala ishee kana geggeessitu yaa intala koo waaqayyo si wajjin haa ta'u jetteen isheen garuu of tuulummaa ishiirraa kan ka'e maayee makiinaan guuteera lafa waaqayyo taa'u hin jiru dhiisi waaqan dhamaasineetti eenyuun jetti haadha isheetiin jetti ay bootaan hin jiru ijoollee koo hundumaa qabateera waan ta'eef hoo dhufeeyyuu mee iddoo kanarra haa taa'u jettee gommaa wayirra kenniteef eenyu waaqayyo
utuun beekamne siinotiraakiin dhufee otoo isheen deemtu irra ba'e lubbuun ishis ani ijoollee ishis hin sokke bakki Yesuus irra teessifte garuu hin hafe. Seenaa qabatamaa sirri. Gaafa Waaqayyo si wajjin haa ta'u jedhu hin qoosina. Namni Waaqayyo wajjin jiru bara gadee ce'a. Allahu sakraa labaa. Mee cawudhuman barbaada dubbadhu nan ameen jedhee fudhaa warrettan. Waaqayyo si wajjin ta'urraa kan ka'e waan hin darbamne darbita jedhe Waaqayyo. Waan hin ce'amne ceeta jedhe Yesuus. Riqichi hin jiru garuu addaan banamee si dabarsa karaan. Mee ce'uun koon oolu jedhame. Ameen jedhiga. Waan diinni hin ceetu, firri hin ceetu, ollaan hin ceetu, dandeettiin kee hin ceetu siin jedhe akka jedhee Waaqayyo anatu si wajjin ta'a Yordaanos hin ce'ama. Anatu si wajjin ta'a biyyi lafaa hin ce'ama. Meenan ce'eedha ayyaati. Utuun ceesisin du'e maal ijoo? Utuun ceesisin diimaa bichaa ceesisee Yordaanosiin utuun ceesisin du'e akkasiin jedhee Waaqayyo laga namni baay'een ce'uu sodaate si ceesisa jedhe. Biyya namni baay'een ce'uu sodaate si ceesisa. Galaana rakkinaa sin ceesisa. Warri ameen jettan siniif haa ta'u ameen. Namni ce'u nama Waaqni wajjin jiru. Nama Waaqni wajjin hin jirre hin ce'u. Gaa'ilatti hin ce'u, ulfinatti hin ce'u, eebbatti hin ce'u, moo'ichatti hin ce'u, guddinatti hin ce'u. Hachumaa fooqaa jiraata. Yesuus Kiristoos si wajjin ta'a Waaqayyo lafa itti eegamte sanatti naftu ceetee of argita. Ce'i maqaa Yesuusiin. Ila wangeela keenyatu jedha Yordaanosiin hin ce'anii jedha. Maqaa Yesuutiin bara gadee kana ce'ish. Guyyaa gadee kana ce'irra. Mee ofirratti raaj iruman ce'a jedhame. Waaqayyo jedhime na wajjin waan jiruuf ani ce'uun koon oolu jedha. Haleluuyaa. Dindillotoon jiraate si ceesisa Waaqayyo. Bowwaatiin ce'uu jettee sodaatte, baraatiin ba'uu jettee sodaatte, dhukkubarraan fayyu jettee sodaatte, si ceesisee si agarsiisa. Sitti si baasee si agarsiisa. Nama Waaqayyo wajjin ta'eega ce'uudhaan beekama. Ce'uudhaan. Asitti seexanni waa qopheessaa iruma ce'a. Asittis waa qopheessaa iruma ce'a. Ce'uu beektu gara galaatti darbuudha. Sirratti irraa oodhu fudhadhu. Waan namni ittiin darbinetti darbibe Yesuus. Itti si dabarsa jedha Waaqayyo. Mee itti ce'uun koon oolu jedha. Biyya aannanii biyya dammaa sana ga'uudhaaf dirqama ce'uun barbaachisa. Ergaan sii qaba. Eeyya Tsiyoon mana qulqullichaa achi mootummaa Waaqayyo ga'uudhaaf har'a yoo ceete malee ta'u maqaa Yesuusiin wanta sii kaawwame sana bira ce'ii ga'i. Biyya dhaala kee ce'ii ga'i. Dindilli hin jiru, karaan ce'an hin jiru. Uffay. Masakarda kofraa jeene helefeeniya. Ce'uudhaan miilumaan itti lixan saanduqa kakuu Waaqayyo baatanii waan wajjin jira waan ta'eef. Utuun beekamin galaanichi gargar banan. Akka jedhee Waaqayyo. Irraa naannessee miti keessuman si ceesisa jedha Yesuus. Namni baay'een otoo irraa qabee darbeetti tola. Ergaan sii qabu isa kanadha. Ila lafuma rakkisaadha tette sana keessa si dabarsa jedhe Yesuus. Mee keessan darbaa jedhine duukaa. Keessa darbi maqaa Yesuusin. Keessa darbi maqaa Yesuus. Keessa darbi maqaa Yesuus. Larrajaana magada labaaya. Namoota ce'anan arga. Diinni ji'a lamaan kana keessattan si qaba jedha Waaqayyo garuu si ceesisa. Barri 2018 kan geemite jechuu danda'a. Waaqayyo garuu akkana siin jedha. Karoora keetta si ceesisa. Kaayyoo keetta si ceesisa. Abjuu keetta si ceesisa. Biyya sii kakadheetta si ceesisa. Namni amanu duwwaan ameena jedhu. Kaateetti deemta kana booda. Ka'anii deemanii hin ce'ani. Namni waan ni wajjin jiru ce'uudhaan beekama. Hiruma ce'a. Hiruma ce'a bakka guyyaa hundi hiruma ce'a. Guyyaadha guyyaatti saatiidha saatiitti hiruma ce'a. Uffay. Akka jedhee waan ani si wajjinan ta'a. Lafa qabeenyi sin ceesifne si ceesisa jedha Yesuus. Lammaffaa gaafa Waaqayyo si wajjin ta'e biyya isa jedhame sana dhaalta. Akka dhaalan gootaa jedheen. Bakka miilli keessan irra ejjetu siniifan kennaa jedheen.
akkam Musee abdachiise isaan kakatame sirratti raawwataa jedhe uffay ulfaadhu kakuun biyyaa kakatame sirratti raawwatu kakuun abbootiidhaa kakatame kakuun gootota wangeelaatiif kakatame bara kanaanaaf sirratti raawwatu mee nan dhaala jedha maalo mee ol kaasime allafarraas haa ta'u assamiirraas haa ta'u har'a narra sirratti raaja lafa dhaaluu dadhabdeetti fiigaa jirtu sana hiruma dhaalta dhaali maqaa Yesuusiin jireenya bara baraa dhaalish mootummaa Waaqayyoo dhaalish lafa sii yaadame dhaali hin dhaala namni waan ni wajjin jiru hin dhaalamu hiyyumni san laalu duuti san laalu gadhadoonni san laalu haleluuyaa jibbi san laalu of tuulummaan san laalu ulfina Waaqayyootu isa dhaala si wajjinan taa hin dhaaltaa jedhe mina inatti hin beeknu sagalee raajii guddaadha dhaaluu kan dadhabdan barattanii hin dhaalle hojjettanii hin dhaalle birrii ergattan hin dhaalle dargaggummaa qabdu hin dhaalle akkasiin jedhu Waaqayyo akkasi wajjin ta'uuf na barbaade lafa firri kennaalle lafa abbaa faati kennaalle lafa gooddanyaan kennaalle lafa warri kaleessa tajaajilan hin dhaalle ulfinaana si dhaalchisa jedha Yesuus gaafa waan si wajjin ta'e isa sadaffaa omtuu si dura dhaabatu warri barreessaa hartan mee ofirratti raaju omtuu na dura dhaabatudha nama waan wajjin jiru moo omtuu dura dhaabatu maal jedhee Waaqayyo Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti akkas jedha bara jireenya kee hundumaatti namni si dura dhaabachuu danda'u hin jiru namni nama dura dhaabata hin ta'uudha hin deemtu hin guddattu hin tajaajiltu hin kaatu hin dhaabatam ana kana nama rakkistuun hin jiru warri Gibxii koo fuuldura dhaabatan hin baatan jedhaniini hamma dhaqanii galaanatti dhumanitti baay'ee biraa fuudhidan dura dhaabachaa turan waggaa 430 humna isaanii dafqa isaanii nyaachaa turan akka isaanii hin baane waan baay'ee ta'e namoonni baay'ee warri heetotaa jedhamanis dura isaanii jiru namoota baay'eetu dura isaanii jira biyya yaadame sana ga'uudhaaf namni akka daangaatti ta'u waan beekaniif Waaqayyo akkas jedheen waa'ee namaan sodaatini namni si dura dhaabatu hin jiru anatu si wajjin taa'e gaafa waan si wajjin ta'e kantiibaan biyyaallee si dura dhaabatu warri biyya bulchan si dura dhaabatani noori nama Waaqayyo maan si gargaaru siin jedhu harka kee ol kaasi sin eebbisa lafa hojiitti baate nama na danqe jettee hin galtu intilaan na danqe jettee hin galtu harki Waaqayyo si wajjin ta'a nama iddoo namaan laannetti iddoo si ilaata mee aamee jedhime larrachaa nama sekrele beeya afurri Waaqayyo akkas naan jedhe namoota suuraa sodaachisuurra kaa'utu jiran sagalee tokko nagaa jiran ilaa keessuma ofitti laggamin ol kaasi sin eebbisa bara jireenya kee hundumaatti maqaa Yesuusin wanti si dura dhaabatu hin jiraatin rakkinni si dura dhaabatin iyyumi si dura dhaabatin duuti si dura dhaabatin jalloonni si dura dhaabatin haleluuyaa merka kee akkas godhe omtuule dura dhaabatu jedha haleluuyaa akkaati jedha siiba godhu Yesuus lassachoo nama kun jecha afaan Waaqaa keessaa waa'ee Musee dubbatame namni ijoollee nama dura dhaabatte akka namaa rakkisaan hin jiru mora baattee sibsibii baattee suuraa kee irratti wayyaa kee irratti hin darbin hin deemin hin ceenjette nama waan wajjin jiru duwwaa dadhabde biyyi lafa qonqaa'onni eenyu dadhabde beektaa har'ayyuu warra waan wajjin jirreetti taphachaa jirti warra waan wajjin jiru garuu gaafa maqaa isaayyuu dhaangumachaa jiru ergaan sii qaba kana booda rakkinni si dura dhaabat iyyumi si dura dhaabat jechi si dura dhaabat maqaa Yesuusin uursee si dura ajiru maaloo yaa gooftaa namni amanu hin jiru as keessa meena nama omtuuna dura dhaabatu hiruman deema warrattan በጌታ በኢየሱስ ስም kana dura omtuun dhaabanne yeeyyee waan baay'ee darbee dhufee si bira ga'e kana baattee wangeela baattee Yesuus baattee mandaratti dhalatteetti duutee naftu Waaqayyo si dura na deema jedha si dursu Yesuus waa'ee Israa'eloota warri dhagaan fuuldura saba guddaa waan wajjin jiru saba guddaa namni guddaan eenyu beektaa nama waan wajjin jiru mee nama si cinaatti gara namni guddaan jira nama waan wajjin jiruudha ameen akka gagaa ta'anii lapheen isaanii baqeen wayyo
damdee jalaa baqannaa jedhu jar maa saba sana wajjin Waaqayyo jira geggeessaa sana wajjin Waaqayyo jira nama waaqni wajjin jiru joo homtuu dura dhaabatu akka waasi duraa jigu yoo barbaadde Waaqayyo na wajjin ta'e jedhi kadhadhu gaafa waan si wajjin ta'e ba'uu malee duubatti deebi'uun hin jiru deemuu malee duubatti naanna'uun hin jiru sabab biyya Gibxitti galuudhaaf hidduyyuu Waaqayyo karaa Iyyaasuu fuudhee biyya sanatti galche si dura deema barana siin jedha Yesuus meerka kee ol kaase Waaqayyo bara kana keessatti si haa dursu mee na duukaa kadhadhu yaa Waaqayyo jedha ati na dursi jedha yoo ati na dursite wanti na dura dhaabatu hin jiru jedhi na duukaa yaa Waaqayyo na dursi jedha si haa dursu abbaan kee Yesuus galateeffadhu na dursa warriyetti arfaffa nama Waaqayyo wajjin jiru wanti inni hojjetu wal qixxaataaf akka waa wal sii qixxaatoo barbaadde hojiin gaa'illi jireenyi biizineesii wanti hundi naa qixxaata akka jettoo barbaadde naaf qixxaatu yoo barbaadde Waaqayyo na wajjin ta'eedha nama Waaqayyo wajjin jiru Waaqayyotu hojii isaa wal qixxeessaaf kanaaf achumarraa argattu lakkoofsa 7 wanta hojjettu akka wal sii qixxaatuuf jedhe walan sii qixxeessaadha wanti baay'ee wal daddarbee sirrakkifne amma mana keessa hin qabnu am qabnaam istee wal qixxaatu nan barbaada warrattan amma sagalee raajiitiin nan sin tajaajilaadhaaf wanti 2010 kaasee sidide wal daddarbee 2017 keessaa dhumaa jiru maqaa Yesuusiin har'a sirratti raaja wanti ji'a darbe wal darbe wanti waggaa dheeraa wal darbe sabiilana wal siifaa qixxaatu yaa Waaqayyo warra ameen jedhee naa taasisu wal siifaa qixxaatu ba Yesuus mee wallaa qixxaataa jedhi dabali ila ergaa lamaan nagaa isa keessaas isa alaa siifa wal qixxeessu namni wallaa qixxaata jettu ameen akkamitti jettee natu si wajjin ta'a barana waan biraan ga'uu dadhabde biraan asigaa waan wal qixxaachuu dide wal sii qixxeessa wal sii qixxaata hojiin kadhannaan tajaajil amma ta'u wal sii qixxaate yeroo hundumaa manuma Waaqayyotti argamta waa wal sii qixxaachuu dideef sanbata yoo giddii teessa giddii dhufta ati guutuudhaa jettee yeroo hundumaa wal qixxeessuuf jechee dadhabda akkatti wal sii qixxaatu sitti Waaqayyo gaafa si wajjin ta'edha dhuguma sitti waggaa 20 hojjettee wal qixxaachuu dide guyyaa 2 hojjettee jiruun kee wal sii qixxaata gaafa Waaqayyo si wajjin ta'e namoonni tokko inuma fiigu wal hin qixxaatu inuma xaaru inuma hojjetu uumaa maali yaa Waaqayyo akkasiin jedhu Waaqayyo hotuu hojiin ejjetin na wajjin ta'e jedhi na kadhadhu gaafati na wajjin ta'e jette in hojjetta siif wal qixxaata hin baratta sii wal qixxaata hin nagadda sii wal qixxaata hin uffatta wal sii qixxaata hin nyaatta wal sii qixxaata hin baata hin galta wal sii qixxaata yaa Waaqayyo nama amanee fudhateef ani nama tokko lama duwwaan jedhu nama amaneef ganama kanaa kaasii waan haaratti baas wallaa qixxeessi dhimma shii wallaa qixxeessi dhimma isaa mee barruu kee akkas godhi wallaa qixxaataa jedhime nama meeqata mane eenyuuf wal qixxaata eenyuuf si haa eebbisu inni harka ol kaafte sun barana Waaqayyo wal siifaa qixxeessu dhugaa gooftaa wal sii qixxaata barattaanu ji'ootattaanu kana hin amanta miti raajitti hin amanta dubbii Waaqaatti akkasiin jedhee waan anatu si wajjin ta'a waan barreen gaddaa biyyi irratti si arge sana irratti deebi'anii sin argan walan sii qixxeessaa jedhe jiruu kee wal sii qixxeessa maaloo yaa gooftaa waan ittiin mataan si mankaraare sana sirraa dha'eetu boojuu haaratti si fida Yesuus eenyu fakkana dubbise meeq walan sii qixxeessa sin jedha wal sii qixxaata kana booddee akka kana duraan ta'u hojiin akka kana duraan ta'u waaqeffannaan akka kana duraan ta'u deemsi kee akka kana duraan ta'u si wajjin ta'uu koo biyyatu dhugaa ba'aa jechaadha isa shanaffaa gaafa waan si wajjin ta'e nama guddaa taata biyya lafaa irratti namni guddachuu hin fedha nama guddaa ta'e beekamuu hin fedha nama guddaa Iyyaasuunuma 3:7 irraa argattu har'a Israa'el fuulduratti saba kana fuulduratti nama guddaa si gochuu jalqaba nama guddaa
mee waaqayyo nama guddaa akkana godhuun barbaada warratti. Ani akka hafuurri waaqana ibsutti namni guddaan nama harrii baase miti. Anu harrii baasan jira waan ta'eef inni kaanu ol kaase. Harrii qaba otoo jettu waan daandiin hojjete baay'ate bara kana ol kaase. Namni guddaan eenyu jette nama waaqayyo wajjin jirudha. Nama PhD qabu nama Masters qabu miti biyyi lafaa biratti guddaa ta'uu danda'a. Harka kee ol kaase. Dadhabaa waaqayyo wajjin jiru guddaadha. Wallaalaa waaqayyo wajjin jiru guddaadha. Nama guddaa ta'e Yesuus. Gaafa nama guddaa taate aasaa nama guddaa softa. Jireenya nama guddaan jiraatu jiraatta. Nama guddaan si godha de. Xiqqaadhaan dura Iyyaasu. Nama guddaan si godha. Namni guddaan nama waaqayyo wajjin jirudha. Nu annaaqee nu arrabsenaan hin jedhina. Biyya lafaatti namni guddaan nama umurii waggaa 70-80 sirriidha. Nama doktora piroofeesara jedhame sirriidha. Anis isaan nama xiqqoo dhadheen hin beeku. Akka macaafa qulqulluutti namni guddaan nama waaqayyo wajjin jirudha. Iyyaasuudhaan akkas jedhan akkuma Musee wajjin ta'e waan numti si wajjin haa ta'u malee inshi nuyi si dhageenye. Nama sin dhageenye immoo hin ajjeennadhani. የሚገርም ነው nama sin dhageenye haaduu weera jaarsa biyyaatu walitti qabame Iyyaasuu si dhageenye habbaasaa kan ta'u akaakilee kan ta'u jaarsoleen biyyaa guutanii mucaa wallaalaa bira dhufanii waan Iyyaasuu waan Musee wajjin ta'e yaa Iyyaasuu si wajjin haa ta'u malee si dhageenya nuyi nama waan wajjin jiru barbaanna meerka kee ol kaase mucaa waan wajjin jiru bicoo waan wajjin jiru Oh, bulcha waan wajjin jiru geggeessa waan wajjin jiru eeyyee naggaadee waan wajjin jiru kisaaraan mana isaan argatu duuti mana isaan argatu waaqayyo si wajjin haa ta'u. Isheedhumaan sitti hima namni waaqayyo wajjin jiru hin mo'amu. Mee hin mo'amuudhaan hin mo'amtaa? Yeroo tokko biyya tokko dhaqanii gaadanii dhufaniitu Museen lubbuun jira. Innaan lunu hin dandeenyu moonuu jedhan warri kaan gosti kaan Iyyaasuuf Kaaleb garuu moonaanan waaqayyo nu gargaara nu wajjin jira jarreen hojjaa isaanii dhedheeroo kana akka nama buddeen nyaatutti isaan alafanna waan lafa nu yaade sanaan iruma nu gaa'edhan mo'uu barbaaddu bara kana foon keessan mataa keessan biyya lafaa seetan dhukkuba warri mo'uu barbaaddan namni mo'uu yoo jiraate nama waan wajjin jirudha baay'ee barachuu baay'ee beekuu baay'ee birrii qabaachuu dandeessa. Isa kanaan hin mootu jedhe kan ittiin mootu biyya lafaaf seexana mataa kee rakkina iyyuu waan si wajjin jiraate waan si wajjin jiraannan qilleensa cuunfee si jiraachisa waaqayyo waan si wajjin jiraannan xanneessi dha'ee sitti hin kolfan waan si wajjin jiraannan wayyaa dhabdee daartee ilaakaa meerree waan isiin hin jedhan waan si wajjin jiraannan gogaa si dhagaa galaanni si dhagaa bineensi daggalaa si dhagaa kan waaqa beeku si dhagaa kan waaqa hin beekne si dhagaa obboleettii koo obboleessa koo fixeera bara kana keessa mo'adhuu jiraadhu rakkina mo'adhuu jiraadhu hiyyummaa mo'adhuu jiraadhu yaaddoo hafuurri si moosisu si baadofoo si wajjinan taa'in mo'attaa siin jedha waaqayyo. Mee mo'achuun barbaada iyyuma seexana gadadoo budaa hafuura akaakilee koo abaabilee koo nyaatee cabse kana booda na wajjin itti fufu har'a guyyaa naase ila hamlee kana keessatti na biraa fa warri jettan ol kaasan an dubbadha humna du'aa ka'u Yesuusiin mo'ichi haaraan tokko har'aa kaasee harka kee haa galu ani mo'eera jechaa sii baata mo'adheera jechaa jiraatta bara kana booda mo'ichi tokko mana kee haa galu eebbi tokko mana kee haa galu hin mo'ate karaa sanarratti namoota baay'ee mo'ate biyya baay'ee mo'ate rakkinatti dhufee mo'ate ari'atame mo'ate biyya waaqayyo jedheen sana hin gahe. Isheedhumaa kanan sitti moo jiraate nama waaqayyo wajjin jiru lafa jedhame sana ga'a. Isti ga'uun barbaada lafa abjuu koo warratti ga'uun barbaada dhugaa waaqayyo namatti akka dhimma ba'u nan beeka dubbadhu ameen jedheen fudha warratti maqaa gooftaa Yesuusiin abbaa nan kadhadha. Obboleessi kun dhalate obboleettiin kun dhalatte hammallee lafa yaadame iddoo yaadame sana hin geenye hin nyaatee hin dhugee hin uffatee hin barate malee hin geenye lafa yaadame sana jireenya bara baraa biraan naa gahi mootummaa kee biraan naa gahi wajjin namnati jirtu hin gaa lafa qaquusaa lafa eebbaa hin gaa waldaa kana biraan naa gahi Yesuus meechi ol jedhi dhaabadhuuti lafa naa yaadame nan gaa jedha. waaqayyo na wajjin taa jedha haleluuyaa
menanga jadi namana hinge samonges hinnal tamonalt maqayyatu disifato amen alibi yasin jarame gaibi yasin jarame barnoonni karaatti sinambisin hargachuu dhabuun karaatti sinambisin sooromni karaatti sinambisin of tuulummaan karaatti sinambisin larraachana bagatee lebeeriya harka kee lamaan ol kaasin kadhanna namoota bira gaantu jira naan jedha Waaqayyo kakuu kee biraan sigaa eebba kee biraan sigaa mo'icha biraan sigaa ulfina biraan sigaa ani si wajjinan ta'a jedha Waaqayyo akkamittiin jedhin anoo humnan qabu anoo dandeettiin qabu anoo maallaqan qabu anoo firan qabu anoo gareen qabun jedhin Waaqayyo tokkichi kophaa sigaa biraa siga'uudhaaf larraachene beeniyaa saakatoo daqiiqa tokko lama caalan kadhadhu harki kee na wajjin hatuu jedha kadhadha irreen kee humni kee hafuurri kee yaa Waaqayyo tajaajiltootaa kadhadha amantootaa kadhadha waldaa kana wajjin ta'i Waaqayyo jedha waan jettanii kadhattanii dhabina na wajjin ta'i Yesuus leessee katoola baradine beeyya ila namoota Waaqayyo jireenya isaanii geeddaruun argaara namoota waan ba'arraa kaasu namoota Waaqayyo seenaa isaanii geeddaru leessee keelee beeyya nama waan wajjin jiru dhukkubni ittiin taphatu seexanni ittiin taphatu budaan ittiin taphatu jawween ittiin taphatu nama waan wajjin jiru cabsee deema poleessa koo poleettii koo Waaqayyo akkasii wajjin ta'u kadhadhu leessee keelee bee sitti bu'anii noof kalani yoo si wajjin jiraate Waaqayyo heeyyamaa sirrattaa isaanii noof kalani yoo Waaqayyo si wajjin ta'e bineensi baraa si nyaatu foon kee si nyaatu leessee keelii feeniyaa loosotone megato na wajjin ta'e Waaqayyo nagayeera kophaa fiiguun nagayeera kophaa jiraachuun nagayeera si wajjin mari'achee kana booda si wajjin mari'adhe